Itoophiyaatti isin as fiduudhaan seenaa gooticha Oromoo fi nama sammuu ummata Oromoo keessaa yoomiyyuu taanaan hin banne tokkoo fi daa'imummaa isaarraa qabsoo fi falmaa hadhaawaa gaggeessaa ture tokko waliin kan wal isin barsiisuuf jedhu an Jamaal Abdullaati. Egaan kabajamtoota keenya jaalatamoo mee hanga dhuma sagantaa keenyaatti bakkuma jirtanii yaadaaf qalbii keessaniin nu faana bu'aan affeerraa keenya. Abichula ganaga tokera marmarni abichula ganaga tokera marmarni tajitu mayalaga koresi waladne asham Egaan hordoftoota keenya baay'een keenya sirba bichuu nagaa jedhu dhageeffachaa kan dhagayaa guddanne natti fakkaata. Garuu maddi yookiin hundee sirba kanaa duuba wanti jiru baay'ee keenyaaf ifa kan hin ta'in natti fakkaata. Haa ta'utii arraafis sirbi kun maalirraa wallifamaa turee fi waa'een sirba kanaatoo maali waan jiru isin biraan kan geenyu ta'a. Bara 1922tti namni tokko kaaba Oromiyaa Koonyaa Salaalee ona warra Jaarsootti gara addunyaa tanaatti makame. Abbaan daa'ima kanaa Salaalee keessatti goota gita hin qabne akka tureetu himamaa jira. Haa ta'utii malee daa'imni osoo guddatee of hin barin addunyaa tana irraa du'aan boqote. Manguddoonni Tuulamaa keessumayyuu kan warra Jahangalaan ilmaan Jaarsoo waayee abbaa daa'ima kanaa haa faarsan malee dheerina yeroo irraa kan ka'e meeqa isaa ni yaadatu ture. Maalumaafuu ilmi goonni goota irraa dhalate kun Abbichuu jedhamuun beekama. Haati Abbichuu dabalatee ilmaan 3 kan qabdu ture. Gaafa Xaaliyaanonni Itoophiyaa bara 1936tti weeraraa turan obboleewwan Abbichuu Xaaliyaanota faana wal aansoo taasisuuf gara gammoojjii Maachiyaaw Taampeenii fi Ambaaraadomeetti yeroo duuluuf ja'an Abbichuunis isaan wajjin duulu malee je'ee harmee isaa ijibbaachise. Haati gootaa waan hin dandeenye hin qabdu waan ta'eef garaa isii sabbataan jabeessitee hidhatte. Ilmeessi daa'ima waggaa 14 kanaas eebbistee milkaa'ii jettee imimmaan ishee xurursaa gaggeessite. Abbichuun umriin isaa daa'imummaa keessa haa ta'u malee gootummaan isaa kan abbaa irraa dhaale waan ta'eef itti gaafatamummaa gammoojjii Tigraay keessatti itti gaafatamummaa Xaaliyaanota akka barbadeessuuf itti kenname haala hin eeggamneen milkiidhaan xumuruu danda'us Xaaliyaanonni garuu haleellaa dhukaatu summii Ambaaraadomeetti gaggeessiteen gara giddu galeessa biyya Itoophiyaa seenuu dandeesseeti turte. Abbichuun loltoota Hayila Sillaasee baay'ee booji'uudhaan Hayila Sillaasee irrattis duula cimaa gaggeessaa waan tureef mootichi Itoophiyaa yeroo sanaa murtii du'aa bakka inni hin jirretti itti murteessee ture. Haa ta'u malee Abbichuun hatattamaan to'achuu hin dandeenye ture. Haati isaatis daa'ima isii waggaa 14 Abbichuu fi obboleewwan hangafoota isaa isaan Taambeenitti eebbaan kan gaggeessite. Haati Abbichuus ilmaan isii kamiyyuu kan umriin xiqqaa Abbichuu daran waan yaaddeef haala armaan gadii kanaan sirbitee waan garaa isii ibsatte. Abbichuu nagaa jakoo marmarini Abbichuu nagaa fayyaa qoreensi waraanini jechuudhaan yoo sirbitu yaaddoo ilmaan isii kan itti ibsatte ta'uu walaloo kanaan ibsuu dandeenya. Obboleewwan hangafoota Abbichuu keessaa inni tokko achi buuteensaa kan dhabame